بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسي أبولو وانكي يجالة مفكبجمو من مسلمة بقى ربيني قويا ألوت نبي كينيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بقى ربيني تنسيقه بقى ربي تنسيقه جنة إن شاء الله على كل حال نبيين كينيا جالة ما في كبجما أشرف المرسلين على إرجموتا خنتان ربي نو مرت إيتي أكنو تججود أمة ساتانو نقول أتججود الحمد لله رب العالمين إذا خنافو مال جري ربين يا نبي محمد نتين كننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا نتين كني سئرجني يا نبي محمد جري ربين قرآن خيستي رجاء كذا شاهدا رجاء بها هالتات جتشودا أو بشرا ومبشرا جمتشي سهالتات جتشودا جنتان ونذيرا إبيد الرامو صداتي سهالتات سير جنة نتين كني جا ربين قرآن خيستي سببا كناتيفو ربين أمري نوفكائي أجج نوفكائي قرآن إسا قدا كان أمني خمو باچون دنديني كان نمني خمو باچون دنديني نما ربي دنديسي سمالي kan namni kamuu hojjechuu hin dandeenye nama rabbitti hojjechiise malee kan namni kamuu immoo sulxaanummaa fi gosummaa namarraa fudhachuu hin dandeenye nama rabbi irka kaa'e malee qur'aana saniin keessatti maal nuun jedha jennaan rabbiin wamaa aataakumur rasuulu fakhuzuuhu wamaa nahaakum anhu fantahu waan ergamaan kiyyattiin dhufe fudhadhaa qeebalaa inni kun nattammaata inni kun aadaa kiyyaan ol faallesse moo inni kun tarii moo waan hin barbaadu raana dhowwen jedhinaati wama aataakumur rasuulu waan ergamaan ittiin isinitti dhufe fudhadhaa wamaa nahaakum anhu fantahu waan inni irraa isin dhorgerraa dhorgamaa dhiisaadha inuun jedha rabbiin qur'aana keessatti isa kanaaf obboloowwan kiyya jaallatamuuf kabajamoo nabi muhammadiin ni jaallanna ni mararfanna inni jechuudha nabiyyi keenya caalaa ambiyoota mursalootaati walaakin jaalallisaa maaliin ifa gala jennaan waa arkaana qaba jen jaalallisaa shirxii qaba jen arkaanni isaa keessaa maali jennaan xaacatuhu fiimaa amar وتصديقه فيما أكبر واجتناب ما عنه نهى وزجر طاعته فيما أمر إسان بلود إساك آلي قجود waan inni ajajii keessatti qaalii godhanii ittiin bulanii nabi muhammadiin jala deemuutuyyuu jaalala isaa jedhama waan inni jechuudha ajaje maal ajaje qur'aana banannee ilaallachuu qabna jechuudha maalitti nu ajaje maalirraa nu dhowween qur'aana banannee ilaallachuu qabna jechuudha xaa'atuu fi maa amar waan nu watasdiiquhu fi maa akbar ammas jechuudha jaalala nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam qabna ofiin jechuun nan qaba ofiin jechuun waan inni jechuudha hojjete hundasaa waan inni jechuudha haasa'e hundasaa dhugoomsuudha ammoo wajtinaab maa anhu nahaa wazajar ammas fagaachuudha waan inni irraa dhowwee waan kana dhiisaa amiliin akkanaan ta'u jedhe dhiisuutuyyuu jechuudha jaalala nabi muhammad nuuf argamsiisa jechuudha alayhi salaatu wassalaam isa kanaaf obboleewwan kiyya jaallatamaaf kabajamu ummanni muslima taatan jechuudha kan ummanni shari'aa ummanni nabi muhammadii nabiyyi keenya jennetti amannu maal dhaammate as keessatti gaafa jedhu nabi muhammad wanni jechuudha diiniin اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي جاء ربيني guyyaa irraa kana sinii guuteen jira waan diinii taate hundasi sinii fi jechuudha guuteen jira sinii jaalladheen jira diinal islaamiin nuun jira booda ergamaan rabbii guutee akkasitti du'ee namni jechuudha amrii tokko ittiin dabale jechuu akka hin dandeenye ergamaan rabbii nuuf hime jechuudha maal jedhe jennaan man ahdasa fi amrinaa haadhaa maa laysa minhu fahuwa radd namni jechuudha amirii tokko isiin kun diiniin kun bakka kanaanitu godhamteen bareedduu laata diinii kana itti hoqobbinee yookaan itti hodhinee bareechuu dandeenyu laata namni jedhee immoo fideewwama biraa wa'ii itti dabale abareeduudha namni diinaa fokkisuudhaaf ittiin dabaloonni isinii galuu qabu wallaahi diin inuman hojjedhaadhaaf itti dabala namni garuu namumti sun immoo yooniif diinii kan koo kanan bareeffadhaadhaatti dabale akkam ta'a jennaan wanni amriin keenya keessa hin jirre wanni ajajni keenya keessa hin jirre fahuwa radduun deeffamaadha fahuwa marduudun alayhi isa irratti deeffamaadha nuun jedha hadiisa sahih keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isa kanaaf obboloowwan kiyya jaallatamaaf kabajamu asa deebinu amma gara mana keessaatti yeroo akkas jennu nabi muhammad
alayhi salaatu wassalaam guyyaa dhaloota isaa dhiiroo qaleera, gaala qalee, sangaa qalee, mooreettii dhaqalee ummata waamee nyaachisee laata waan jedhamu keessatti addeebinee ilaalla. Rasuulli Rabbii guyyaa dhalatu keessatti guyyaa isaa soomaan dabarse jechuudha. Guyyaa dhalate booda soomuu eegale gizee ergame keessa. Isa kanaafuu as gabaabumanatti dhiiroo Abaabakir immoo eeganaa waan kana hojjeteera Khulafaa Raashid jechuudha Siddiiqa adduu alayhaa binnawaajiz kan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam qarrifaa keessaniin irratti ciniinaa hafa karaa hunda keessaa karaa khulafoota kiyyaa karaa jechuudha khulafaa urraashidiin almahdiyyiina karaa jara arfeenii irra cichaa qabadhaa hinuun jedha. Jara arfan keessaa deemnee yoo laalle zabana Abii Bakr Siddiiq keessatti dhiiroo wanni kun hojjetameera waan jedhamu jechuudha. In hojjetamne in argamne Abaa Bakr Siddiiq in hojjete. ثانيا لما عمر بن الخطاب زبنا ساكيسا موتما ساكيسا بيا درجتي كان يدريرسي عدلي بيا ردريرسي حق بيا رفيد يكون إيرو وان كان زبنا إرغمان ربي ألتن وياسان ألتن كان كبجير مون كبجنين غافيد إن كبجنين زبنا ساكيسا تيونا كنان كبجمني عثمان إيرو كان عثمان كيسا يو أرغن بربان عثمان بن عفان خلفاء jechuudha sadaffaan innoo akka milaataa waan kana hojjeteera moo hojjanneen gaaffiidhas deebinee yoo laallate isa keessatti illee waan argamne innillee waan goone jechuudha. Waan adda addaa kan fideetti dabale waan khayrii sunnaa hasanaallee fidee waan itti dabale azaanii lama godhee azaane guyyaa jumaataa Usmaan ibnu Affaan. Walaakin kana wanti inni godhe hin jiru jechuudha. Alii zabana aliyyii keessa dhiiroo wanni kun nu argamee jira tarii hojjeteera laa hin hojjenne aliyyiinis hin hojjenne jechuudha. Zabana isaa keessatti mootummaa isaa keessatti hin hojjenne jechuudha. Zabana sanaan booda taabi'a keessatti immoo argameera. Eega sahaabaan dhumanii eega jechuudha taabi'i taane jechuudha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ummata zabana kiyyaa kana ummanni caalaan jedhan eeganaa isaanan itti aanan waan jedhaniifu tarii zabana jaraa keessatti argannaa laatan ilaalla. Zabana taabi'aa keessattuu argameera eenyu baase jennaan hin argamne. Dhaloota Nabi Muhammad kabajuun hin argamne. Tarii taabi'inaan keessatti argamee dhiiroo isa keessatti illee waan argamne jechuudha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam dhalootni isaanii sana keessa kabajamuunsaa nuun argamne jechuudha. Isa kanaafuu eega sahaabaan hin goone eega Rasuulli Rabbii hin goone eega Rabbii Qur'aana itti buuse hin ajajne eega Nabi Muhammadiin Qur'aana qulqulluu fuudhee nuun gahe sun guyyaa dhaloota isaan baafne dhiiroo maaliif baafna? Maaliif waa'ee bida'aatti adda ballaan gaaffii mataa keenyaati jechuudha. Isa kanaaf obboloowwan kiyya jaallatamaaf kabajamoo nurra Nabi Muhammadiin namni jaallatu hin jiru. Walaakin sahaabaan rammoo namni sahaabaan Nabi Muhammadin jaallachuurra nurra harka dhibba meeqaan jaalan. Walaakin jaalala isaaniitiin jecha guyyaa tokko dhiigan buufne guyyaa tokko guyyaa isaan dhalatan qalanii hin caffarre. Isa kanaafuu dhiiroo amma miira maalii keessa akka jiru jechuudha. Nabi Muhammadin jaalala keessatti sahaabaa caalle moo Abaa Bakriin caalle moo Umariin caalle moo Usmaaniin caalle Alii caalleen gaaffii mataa keenyaati jechuudha. Akkasitti ta'uu waliin immoo dhiiroo silaa yeroo kam guyyaanni ergame moo guyyaa kami jechuudha. Guyyaan Nabi Muhammad dhalatedha moo guyyaa kam silaa guyyaan kabajamuu qabu? Guyyaan Rabbiin addunyaa kanaaf ifaa kaa'ee guyyaa Nabi Muhammadiin erge alayhi salaatu wassalaam. Isa kanaafuu jechuudha malee guyyaa dhalootaa miti ture silaa. Isa kanaafuu ummata keenya jaallatamaaf kabajamoo eega sahaabaan hin baafne eega taabi'iin hin baafne eega taabi'iin keessatti hin baafamne eega rasuulli immoo naa baasaa jedhee hin du'ini eega qur'aana keessaa immoo qur'aana keessaa immoo eega ragaa tokko hin arganne jechuudha. Maalumaaf jechuudha. Wanni nu itti cinqamnee wanni nu ciidni jechuudha rasuulli nuuf kaa'e alayhi salaatu wassalaam ciida lama sadii waggaa keessatti ciida ramadaanaa ciida al-adhaa ciida jechuudha ciida arafaa ciida jechuudha guyyaa jumaa rabbiin jechuudha Nabi Muhammadiin karaa nuu godhe asirratti jechuudha. Ciida muslimni waggaa keessatti sadaanuma kana qaba jechuudha. Isa kanaaf obboloowwan kee jaallatamaaf kabajamoo waa sadii gurguddaa keessatti argamuu qabnu as gabaabinumaan. Inni tokko maali jennaan man ihtafala al-mawlida namni guyyaa dhaloota Nabi Muhammad kan inni hin qalin kan inni itti hin hocin kan inni itti jechuudha iidan godhin guyyaa sana namni jechuudha ihtifaala godhee qaleeniif yookiin karaa godhee yookaan immoo waan kana hojjate amrii sadii gurguddaarra jira nuun jedhan ulamaan islaamaa. Amrii sadan gurguddinni isaa jechuudha lakkaa'ameen dhumne
Maali tokko jennaan amrii gurguddaa sadan sana keessaa ilmi namaa ihtifaala godhu mawliida kana guyyaa Nabi Muhammad kabaju waa gurguddaa sadan keessaa tokko shirkii irra jira jedhan. Inni lammaffaan bid'aa irra jira jedhan. Inni sadaffaan fakkaataa nasaarotaa keessatti tahaadha jedhan. Nasaarotaa wal fakkaate jedhan ulamaa'iin. Dhiiroo akkamitti nasaarotaa wal fakkaate jennaan nasaaronni guyyaa Iisaan dhalatu. Guyyaa Iisaan dhalatu jedhaniiti qalanii sirbanii achi utaalanii as utaalanii. Isa kanaafuu achiin jara nasaaraa sanatti fakkaannee nuun jedhan ulamaa'iin Islaamaa. Inni lammaffaan maal jennaan dhiiroo shirkiidha jedhan. Shirkii immoo eessaan ta'e jennaan achi keessatti Nabi Muhammadiin waammachuutu jira. Aqithnaa yaa Rasuulallah nuu birmadhu yaa ergamaa Rabbii. Yaa ergamaa Rabbii akkas nuu ta'e. Yaa ergamaa Rabbii nuu qaqqabi jechuutu jira. Ergamaan Rabbii annamaa birmachuu hin danda'u jedhe. Annamaa birmachuu hin danda'u. Annamaa waan tokko gochuu hin danda'u. Akkanatti na waammatinaayii jedhe Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Maaliin gochuufii danda'a jennaan man akhada sunnati namni sunnaa kiyya qabatee qur'aana kiyyatti qur'aana Rabbiin idnatti buusetti hojjete hadiisa kiyyatti hojjete guyyaa qiyaamaa shafaa'aan kiyya halaal taatii fi nama akkanaatiif halaal taati jedha waan ta'eefuu inshaallah obboloowwan kiyya jaallatamuuf kabajamoo inni lammaffaan shirkiidha jedhan isa kanaafuu shirkiin immoo rabbiin inna allaha laa yaghfiru yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربين واهن ديو إيسون دندا وان المنا ما وجهت زنبيرا ولكن شركين إيسون دندون إيسو شركين جوان تيفو نبي محمد وامتشون مشركي قرقدار لكام إني سدفان لمائين بدعا رجان بدعا مالي جنان وان جت بدعا نرتتا أكران كن جن بدعا جتشون وان إيغا نبي محمد دوئي وان إيغا صحابان أمني وان إيغا نبي محمد qabrii seenee diiniitti fidamee dabalame bid'aa jedhama jechuudha. Bid'aa jechuudha. Waan Nabi Muhammad hin hojjentin, waan Nabi Muhammad karaan godhin, waan diinii kanatti fidamee kabaabsameetti qabamee kun diinii fayyaduu danda'a jedhamee bira qabameetu bid'aa jedhama. Wanti jechuudha. Cufti wanni haades ta'e wanni diinii keessatti haarawa ta'e immoo muhdasii isiin haaromfamtuudha bid'aadha nuun jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Isa kanaaf obboloowwan kiyya jaallatamuuf kabajamoo akka kiyyatti an osonii fi wallaahi wanni kun qur'aana keessa jiraate hadiisa keessa jiraate namni hanarra baasu hin jiru namni jechuudha dura bu'ee jaallatu hin jiru fidaaka ruuxii wa nafsi yaa rasuulallah an jechuudha rasuulaaf fidaanan ta'a lubbuun kiyya jechuudha osonni irra jiraate osonni bakka addunyaa kanarra jiraate wallaahi namni hakka kiyya fidaa rasuulaaf ta'u hin jiru walaakin hadiisa kana keessattis qur'aana keessattis waa'ee kanaa keessatti waa'ee moolidaa keessatti nan dhabe waan hin ta'eef na rakkise wanni kun na rakkise jennaan isiniin ga'e utuman jaalladhu utuman barbaadu walaakin wanni qur'aanaaf hadiisa irra hin jirre immoo bor rabbiin biratti nu leeyyaayisuu danda'a waan hin ta'eefuun jechuudha nan dhiise isa kanaaf obboloowwan kiyya jaallatamuuf kabajamoo akkam ture maal jira maalitti jiraan irra qorannoo mataa keenyaa ta'uu qaba jechuudha. Wanni qur'aana keessa hin jiraatin, wanni hadiisa keessa hin jiraatin, wallaahi akka inni jechuudha karaarraa nu dabsee akka inni karaarraa nu jallise jechuudha. Namuu zabana kana sooshaal miidiyaan hedduudha qur'aana banadhaa laala hadiisa banannee halaallu jechuudha ulamaatti deemnee irraa haa qorannu jechuudha zabana kana argamee yeroo kam argamee irraa haa qorannu jechuudha isa kanaafuu nuti ummanni muslimaa nuti ummanni nabi Muhammaditti amannee kuntum khayra ummah sin caaltu ummataati rabbiin nuun jedhee qur'aana qabannee adeemnu hadiisa qabannee adeemnu yooniif immoo jechuudha dinnee nafsiin waswaasee ebeluutti jira ebelutti jira sheekoliin akkanaatti jiranii yooniif jenne immoo kun waan sammuu keenya keessatti jechuudha daariktii dhukkuba isa kanaafuu wallah wabillah watallah otooniif waan kanatti ragaa qabaate namni ana dura jechuudha namni ana irra jaallatee namni kana godha jedhu wallahi ana kakiyyatti yaadu in argama jedhee yaadu jechuudha walaakin dhabuurraa kan kaase ragaa qur'aanaarraa dhabuudhaa kan ka'e ragaa hadiisarraa dhabuudhaa kan ka'e waan bareedaa kan waan silaa dhaloota nabii keenyaa jechuudha kabajan irraa gabaabbadheen jira jechuudha nasiihatii lakum nasiyaanan isii godhee ofiifis gochuu barbaadu fi ayyi shay'in fi ayyi makaan taqwallah bakka ta'ettuu bakka jirtanuttuu bakka raftanii bakka kaatanitti taqwaa rabbiitiin galgalaaf ganama taa'uun dirqama ta'a. Taqwaanoo maal keessaa argama jennaan karaa qur'aanarra deemuu karaa hadiisaarra deemuudhaan argama waan ta'eefu inshaallah waan kana jechuudha irra deddeebinee haa hubannu haa dhaggeeffannu obboloowwan keessan hundaafuu sheerii godhaatii wabillaahi ta'u.